ሸርሙጣ የወለደች ሴት የዲቃላ እናት ናት። ያን ዲቃላ ዝም አልኩኝ በጣም ብዙ ጊዜ ግን አልቻልኩም። አኒሞ ኬሳን ውልብሱ ደንደኛ ከናፍ ጭሚ ጀባዱ ኢምቦሂኒ በ13 ዓመቴ ከልጁ ላይ አረገዝኩ። ከዛ በኋላ 1 ወር ከ2 ሳምንት ነሻሉ። ከዛ ቀንተን አልኩ እዛው ጁስ ቤት መስራት ጀመርኩ። ከዛ በኋላ 3 ወር ጉዝ ምናምን ሆኜ አመመኝ ከማል መንገድ ላይ መጣል ጀመረኝ። እኔ ይጥለኝን አላውቅም። ልብ ድካም መሆኑን የነገሩኝ አሁን የተነገረኝ በቅርብ ዝም ብሎ ይጥለኛል። ሲጨናነቅ ልቤ ምናምን ይመታል፣ ጭንቅላቴ ይመታል። ከዛ በኋላ አላውቅም ራሴ ማርገዜን ነገርኩት፣ ግን እርግጠኛ አይደለሁም አልኩት። እኔ እውነት አልመሰለኝም፣ ልቀበልም አልቻልኩም እና እንዴት ይሆናል ብዬ እንትን አልኩ፣ ግን እርግጠኛ አይደለሁም አልኩት። ከዛ በኋላ ድጋሚ ተመርመሪ ሲለኝ ድጋሚ ስመረመር አለ። ጤና ጣቢያም ሲሄድ አለ፣ ሆስፒታልም ሲሄድ ሁሉ ጊዜ አለ ነው የሚሉኝ። ከዛ በኋላ waggaa 13 ulfooftee wanti akkanaa kun wanti gaddisiisaan kun isii mudatee jira baay'ee nama rifachiisa. Seenaan isii erga EBS irratti darbeen booda namoonni hedduu waan kana erga dhagahanii gargaaranii akka isin seenaa kana keessaa yookiin haala kana keessaa isin baatu taasisanii jiru. Seenaa nama rifachiisu. Isinis umurii kanaan jaalatteetii miti. Umurii kanatti namni wamaa yaaduu hin danda'u. Haa ta'uti isin jaalatteetii miti haadhaaf abbaan wal lolanii waan gargar bahaniif isinis waan kana keessa seenuu dandeettee jirti. Haati of biraa ariitee abbaan of biraa ari'ee akkasumas jireenya itti ulfaatee jiraachuudhaaf osoo olii gaddeemtu wanti kun isii mudateera. Waan ijoollummaadhaan keessa darbuun namatti ulfaatu keessa darbitee amma sadarkaa kana irra geettee jirti. Haa ta'uti namoonni tokko tokko yeroo ammaa kanas seenaa isiin keessa darbite haala isiin keessa darbite kana kaasaa mooraalii isii tuqaa jiru akkasumas arrabsaa jiru kun sirrii miti. ሸርሙጣ የወለደች ሴት የዲቃላ እናት ናት። ያን ዲቃላ ልጅሽን አሳድጊ። ለምን ተሰደብኩ አይደለም፣ በጣም ተሰድቤያለሁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ስመጣ መጀመሪያ ግን የተሰማኝና አብሬያችሁ ማልቀስ የፈለኩት እነግራችሁ እኔን እንድትረዱ እንድትሰሙኝ የፈለኩት እንዴት ልጄን ይሰድባታል። baay'ee gadditee jirti. Baay'ee hamileen isii tuqamee jira. Hamileen kan keessi tuqamuu hin qabu, baay'ee gadduu hin qabdu. Akkasumas viidiyoon kun sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti bahee isiinis boottee sooshaal miidiyaa TikTok irratti erga gadhiifteen booda namoota hedduu rifachiisee namoonni hedduu karaa garaagaraatiin jajjabeessaa jiru. ዝም አልኩኝ በጣም ብዙ ጊዜ ግን አልቻልኩም። አሁን ላይ ደግሞ እየነገረኝ ነው። እውነቴን ነው። እንዴት ልንገራችሁ ቤተሰቦቼ? ያው ምንም ቤተሰብ የለኝም ከእናንተ ውጭ። አሁን ደግሞ ግን እየሰለቸኝ ነው። ህይወት መግፋት ራሱ ከብዶኛል። ህይወቴ ከብዶኛል፣ አስጠልቶኛል። እቺ ነኝ እኔ ዋንትያ እውነተኛ waan biraa keessa seentee jirti. Hamileen isii tuqamee jira. Akkanatti boohaa jirti. Akkanatti isii boochisanii jiru. Dhugumaan baay'ee nama gaddisiisa, nama rifachiisa. Namoonni tokko tokko sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti bahanii akkanatti waanuma argan dubbatan waan ta'eef kun hamilee si tuquu hin qabu. Isaanis waan isaan irraa hin eeggamne waan nama jibbisiisu hojjetanii jiru. Atammoo wanti beekuu qabdu ati dubartii cimtuudha. Hamileen kan kee si tuqamuu hin qabu, gadduu hin qabdu. Maaliif
seenaa ulfaataa haala ulfaataa san keessa darbitee har'a sadarkaa gaarii irra jirta. Kanaafuu wanti namoonni haasa'an kun hamilee si tuqee duubattis deebisuu hin qabu. Jabaattee kana keessa darbitee iddoo gaarii yookiin iddoo guddaa geettee itti agarsiisuu qabda malee namoonni salphoon akkanaa kun hamilee si tuquu hin qaban. Boossee ijoollummaatiin waan ijoolleen umurii sanaan hin dabarre ati keessa dabarsitee keessa darbitee asiin geessetti. Kanaaf cimi waan hundumtuu hin darbaa waan hin dabarre hin jiru. Kanaaf cimtee dhaabbattee of jijjiirtee mucaa keellee guddistee bakka guddaa ga'uu dandeessa. Wanti hundumtuu hin darbaa hin boohini lapheen kee hin cabiini sii galame waan bakka guddaa ga'uu dandeessa bakka cimaa ga'uu dandeessa. Cimtee dhaabbannaan namni si gargaaru namni si bira dhaabbatu baay'ee jira. Karaa waaqayyoorraa hin badiini waaqayyoon hin irraanfatiini. Isa qabatteennaan waa hunda cimuu waa hunda darbuu dandeessa. Ani immoo keessaan wal dubbisuu dandeenya. Kanaaf cimii jabaadhu hin boohini bakka guddaa geessaa si jaalanna jabaadhu siin jechuu barbaada. Firaa'oolis jajjabeessee akkanatti gorsee jira. Rakkoo biraa yoo qabaattes natti himii keessaan ana dubbisi jedhee dhaamsa isaa akkanatti dhaamee fi jajjabeessee jira. Inni biraa immoo namoonni arrabsanis dhiifama gaafatanii jiru. Wanti ያ የኔ እናት እኛ አንቺን መስደብ ፈልገን አይደለምም አልነበረም። ከዛሬ አንድ ወር በፊት ተቆርጦ የተፖሰደ ቪዲዮ ነው አንቺ ዛሬ ዲዩት አድርገሽ የሰራሽ። እኛ አንቺን እንድንሳደብ የገፋፋ ሰው አለ። ሆሳና ሄደሽ እየተመለስሽ ሐዋሳ ነበርሽ አንቺ ያ ሪከርድ ሲወጣ እኛ ንቃለች እኔም ተንቄያለሁ አላድርም ብለን የሄደችው እኔ ሆሳና ከተማ ውስጥ አላድርም ከነቤኪ ቤኪ ነው አይደለ ያለው። በቃ ግልጽ ማድረግ ነው። ምንም ከኛ ጋር አላድርም ብላለች። እዚህ መተ አላድርም ብላ ነው የሄደችው። አሁን ያለች እሷ ያለችው ሐዋሳ ነው። እኔ ተንቄያለሁ የናንተ ወንድም ብሎ ስላንቺ ሙሉ መረጃ ነገረን እሱ ነው። እኔ ልጅ ይኑራት የአዲስ አበባ ልጅ ትሁን የሆሳና ምንም አቆ ነገር የለም ስለሱ ስፔሻል ጀራል አንተ የምታውቀው ነው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያወቅኳት። ሆሳና ላይ ነው ያየዋት። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየዋት ዛኔ ሆሳና ከቤኪ ጋር ፎቶ ምናምን እየተነሳች ፎቶ ተነስተን ቪዲዮ ሰርተን አብረን እንጋደም ሲል እምቢ ብለ ሄደች። እኔ የናንተ ወንድም ተንቄያለሁ። Isaan kunniin namoota isii arrabsaa turanii haa ta'uuti garuu dhugaa gidduu isaanii jiru maaliif akka isii arrabsan gadi baasanii dubbatanii jiru. Dhugaan jirtu gurbaan beekii jedhamu sun akka qarshii kennee fi isii arrabsiise dubbatanii jiru. Maaliif yoo jettani yeroo isiin Hosaanaa deemtee turte isii waliin buluuf gaafatee ture isiin hin ta'u jettee gara hawaasaa deemtee jennaaniin namoota kanneen qarshii kennee akka arrabsiise icciitii dhugaa jirtu baasanii jiru. Sababni isaa kana jechuudhaan dubbatanii jiru. Waa'ee kanaan wal qabateeti jechuudha. Isiinis dhugaa jiru icciitii jiru baastee jirti. Inni kan yaadaa ture waan biraati. Wanti sun ammoo milkaa'uu fi didee jennaaniin akka maqaa isii balleessanii akkanatti isii salphisan godhee jira. Mee icciitii isin baafte waan isin dubbatte san haa dhageeffannu haa ilaallu. እዛ እንደውም የሚገርምህ የማላውቀው ሀገር መጥቼ በጥፊ ማለት ነበረ ምናምን እኔ እምቢ ብዬ ስሄድ ማለት ነው ጭራሽ ሊመታኝ ማለት ነው። ቤኪ ደግሞ ወንድሜ እኔ ምን አርጌት ነው አብረንም በልተን ጠጥተናል። ከአዲስ አበባ ድረስ የማላውቀው ሀገር የሄድኩት ከሱ ጋር ነው። ሶ ላይክ እሱ ጋብዞኝ ነው እዛ ሀገር የሄድኩት እና ሲቀየርብኝ ሁላ ወደ እንትን ወደ ሐዋሳ ሲሄድ አንፎሎ ሁላ አድርጎኝ ነበረ የሚገርማችሁ እና ከዛ አንፎሎ ሲያደርገኝ እና በዛ ተነበረ ሁላ የሆነ ሰዓት ላይ ቮይሱ ምንድነው እኔ ባንድ ቃለው ኢትዮጵያ ማንቀጠቀጣት ላይክ እኔ አለው የተባልኩ ሰው ነኝ ላይክ እያለኝ ነበረ እኔ ሲያስፈራራኝ ነበረው እና እኔ ደግሞ ዝም ነው ምለው ሁሉንም ነገር ላይክ እሺ በቃ ብዬ አንፎሎ ሲያደርገኝ እሺ ብዬ እኔም አንፎሎ አደረኩት። ዝም አልኩኝ ማለት ነው። ምን አድርጌት ነው እኔ ወንድሜ ያሰደብከኝ? ደግሞ እርግጠኛ ነበርኩኝ ይሄን ቪዲዮ ሳይ እኔ ከቤኪ ነው ይሄንን ነገር ያደረገው። Walumaa galatti waa'ee wanti atiin wal qabatee wanti torbaan kana sooshaal miidiyaa hawaasaa irra deemaa jiru kana fakkaata. Namoonni akkanaa kunneen fedhii isaaniitiif jedhanii akkanatti maqaa isii balleessaa turanii jiru. Dhugaan jiru akkanatti gadi bahee jira. Baay'ee nama gaddisiisa, nama rifachiisa. Wanti akkanaa kun seenaa ulfaataa haala ulfaataa keessa darbitee sadarkaa kana irra geettee jirti. Kanaafuu nama akkanaa kana jajjabeessuu qabna malee mooraalii hamilee isaanii tuquun sirrii miti. Wanti isiin keessa darbite kun waan addaati miti. Waan ijoollummaadhaan namni keessa darbuu hin dandeenye keessa
ijoolleen keessa darbuu hin dandeenye keessa darbite sadarkaa kana irra geettee jirti. Ammas sadarkaa kana caalu irra akka geettu abdii guddaa qabna. Kanaafuu namoonni akkanaa kunneen abdii si kutachiisuu hin qabu. Isin mee maal jettu waa'ee kanaan wal qabatee namoonni yaada qabdan yaada keessan komentii jalatti na barreessaa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa sheer godhaa ana wajjin viidiyoo biraatiin walitti deebinaa hangasitti yeroo gaarii.